Harka fuunee akkam jirtan baga nagaan gara Dajiteekitti deebitanii har'a tiitoriyaalii baay'ee bareeda ta'e tokko waliin ilaalaa deemna. Marsaa jalqabaa irratti maal akka fakkaatu pirojektiin hojjechuu deemnu waliin ilaallaa. Turtii yeroo dheeraa booda walitti deebinee irraa asirratti haala wanti waliin ilaallu maalinni pirojektii baay'ee atiraaktiif ta'e tokko waliin ilaalla. Inventorii manaajimenti siistemii Laaraabilii fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Jalqaba kaafnee hanga ammaa waliin ilaallaa wantoota riferensi maateeriyaalii akkasuma AI'oota garaagaraa akkamitti fayyadamuu akka dandeenyus bal'inaan ilaalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf warroonni Dajiteekiif haaraa taatan Dajiteek sabskiraayib gochuun dagatina akkasuma laayik sheer gochuun dagatina. Viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaa yoo daawwattan haala salphaa ta'een sooftiweerii inventorii manaajimenti siistem jedhu install gochuu dandeessu. Ofii keessan hojjettanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isa kana immoo wantoota barbaachisoo ta'anii fi akkasuma riisorsoota barbaachisoo ta'an GitHub irratti isinii kaa'aa deema. GitHub irraa argachaa deemuu jechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti dimoosaa haga tokko waliin ilaallaa. Pirojektii eegalamee namni waan ta'eef eegalameera. Isa san waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Jalqaba dura daashboordiin pirojektii keenya yoo ala isaa ilaalle maal fakkaata jedhanii haalli isaa kana fakkaata. Manage your inventory, home inventory systemidha. Home product about contact logging kan jedhu qaba. Akkasuma immoo stock taking, tracking, monitoring your inventory, interline report grade wantoota waan inni nu barbaachisu kanaaf hojjechuu dandeenya jechuudha. Sanaa booda product gaafa kilik godhu loogiin dura godheera waan ta'eef loogiin akkam godhu na gaafata. Yoo loogiin gochuu baadhe seeshinii keenya gara loogiinitti keessaa jechuudha. Sanaaf maaltu jira? Daashboordii qabna. Daashboordiin keenya jalqaba irratti maal qaba? Tootaal piroodaaktii meeqa akka qabnu, tootaal istookiin meeqa akka ta'e, loo istookii warra ta'an, istookii jechuun akkaataa seetingii itti guunnanii sappilaayerii akkasuma immoo diskiriptiif waan ta'uu overview isaa asirra nu kaa'ama. Mangalee istook leevilii elektirooniksii meeqa ture, aksesarii kompoonitii feraaleen akkasuma immoo kaataagorii distribuushinii ziismanziidhaan maal akka ta'e akkasuma immoo wantoota barbaadnu akkamitti akka diizaayinii gochuu dandeenyu nutti argisiisaa jechuudha. Loo istook piroodakshinii warra jedhaman warra alaatti ta'an kunniin bifa kanaan kaayee nutti argisiisaa jechuudha. Isaan kan akkamitti akka maneej gochuu dandeenyu ni ilaalla. Akkasuma immoo piroodaktota liistii keenya maal akka fakkaatu yoo shawoo goonu immoo piroodaaktiin keenya maal akka fakkaatu koostiin isaa wantoota barbaachisoo ta'an akkamitti akka hojjechuu dandeenyu jalqabarraa kaafnee hanga ilaallaa jechuudha. Isa kana yoon edit gochuu barbaade edit kan jettutti bu'ee fakkeenyaaf kompoonantii kana gara biraatti jijjiiruu danda'a. 45 gara 20tti gadi buusee kwaantitiin isaa meeqa akka jiru sanaan booda abdeetoon jedheen daataa keenya san abdeet godheen nutti argisiisa ishee kana jechuudha. Kanaa booda shawoo gaafa godhu isa kana akkatti nutti argisiisaa jechuudha. Maqaan isaa waan biraa fakkeenyaaf edit yoo goonu maal jedha? Fuud jedha. Isa kana immoo fakkeenyaaf maal jennuuni maak appli jechuudha. Appli deeskitooppii ta'uu danda'a. Abdeet yoo godhu zan maqaa isaa san appli deeskitooppii jijjiiree nutti argisiisaa jechuudha. Isa kana yeroo aadgoon maal akka gochuu dandeenyu tokkoon nutti argisiisaa deemu. Fakkeenyaaf aarii gochuun barbaade irratti kanneen namoota akkasumas sapilaarii akka ta'e piraayisiin isaa silkii piraayisii meeqa baay'een isaa meeqa ta'e imeejii isaa wajjin abloodiin godhaa jechuudha. Yoo kaataagoriiwwan nu barbaachisan kaataagorii as dhufanii aarii gochaa deemna. Akkasumas sapilaayeroota as dabalaa deemna. Yuuzarii seetingii maneejimentii masaa bifa kanaan maneej gochaa deemna jechuudha. Walumaa galatti guutuusaa haala salphaa ta'een kana hojjechaa deemna. Isa kana kan hojjenne fuul laaraabeelii fayyadamnuuti jalqabaa hanga dhumaa waliin ilaalle immoo koodii isaa maal akka fakkaatu waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti hojjennu maalinni laaraabeelii jalqaba maal hojjechuu qabna? Laaraabeeliin maal akka ta'e haala tokko waliin ilaallee viidiyoo ta'an immoo bal'inaan diiteelii isaa ilaalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf koodiiwwan keenya akkamitti akka itti fayyadamaa deemnu isteep ilaalaa deemna. Isa kana laaraabeelii akkuma diimoo irratti ilaallee laaraabeelii piroojeektii hojjechaa turre. Laaraabeelii piroojeektii kana immoo
akkamitti install goonaa, akkamitti itti fayyadamna kan jedhu jalqabaa hanga dhumaa walii ilaalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti Laaraveeliin ofiisaatiifuu wanta dokumenteeshinii qulqulluu ta'e akkasuma immoo AI'oota garaagaraa wajjin intigireet ta'ee hojjeta. Yoo ilaaltan asirratti Laaraveelis AI jedha. Akkasumattuu AI itti fayyadamuu gochuu dandeenya. Akkasumas wantoota garaagaraa waan baay'ee Laaraaveel wajjin hojjechuu dandeenya. Bara kana haadha koodii fageessuun wantoota garaagaraatiif baay'ee chaalenjii inni ta'an hin jiru jechuudha. Maaliif itti fayyadamaa sintaaks wantisaa beekuu kan AI'dhaan itti guuttachaa deemuu dandeenya. Kanaaf akkamitti pirojektii ittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaan piriintarii manaajimenti siistemii jechuudha. Kanaaf Laaraveeliin jalqaba irratti ofumaa isaatii kana fakkaata. Seetaappiin Laaraveelii dimoonsaa isa kana fakkaata. Achii booda firiimworkii keenya keessa seenii dokumenteeshinii kan jedhu yaalaallu dokumenteeshinii keessatti maaltu jira. Akkamitti immoo dokumenteeshinii isaa kan fayyadamnee inistool goona kan jedhu yaalaa deemu kan jedhutti buuna jalqaba irraa instaaleeshinii kan jedhutti buuna instaaleeshinii jala wantoota jiran dubbisuu dandeessu. Baay'ee isaa wanti muciin kun jiru waan ta'eef gadi siinee maakii yoo ta'e kana fayyadamna. Wiindoo yookaan paawar sheelii irratti immoo isa kan fayyadamna kan jedhu isaan kanneen nutti argisiisaa deemu jechuudha. Yoo giloobaalii Laaraveeliif yoo barbaanne kompoozar giloobaal rikwaayiid Laaraveelii slash installer kan jedhu Laaraveelii yoo jennee kireet godhu. Amma nuti isteeppii nuti fayyadamnu maalinni Laaraveelii kompoozarii keenya waliin fe'uudhaa jechuudha. Isa kana yeroo hojjennu Laaraveeliin keenya kompoozarii qabaachuu kompiitarri keenya kompoozarii qabaachuu cheeggachuu qabna. Kan booda wantoota asirra jiranii Laaraveeliin hojjennee nuti kan jalqaba irratti kompiitara keenya irraa wantichi maalinni CND jennee waan wanti keenya kompoozarii qabaachuu keenya cheeggachuu qabna. Kompoozar jennee sarchi goonaa kompoozarii yoo qabaate versionii kompoozarii keenyaa fi wantoota kana nutti argisiisu. Yoo qabaachuu baanne garuu nutti argisiisu. Kanaa booda yoo qabaachuu baanne install gochuu qabna. Asirratti Google irra seenii daawunlood goonaa jechuudha. Google jennee sarchi goonee daawunlood kompoozarii daawunlood kompoozar jennee kompoozarii daawunlood goonaa. Next waan feena waan ta'eef rakkoon kompoozarii jechuun isa kana zan daawunlood kan jedhutti buuna. Kana booda daawunlood get started yoo direct argachuu dandeenya. Isaan kanneen jechuudha. Kompoozarii jechuun paakeejii PHP paakeejii manaajarii jechuudha. Paakeejii keenya maneej karaa ittiin goona. Ishee kana kilik goona. Sanaan booda daawunlood godha. Nextumaan feenaa jechuudha. Kun kompoozarii instaaleeshinii karaa ittiin goonu. Kanaa booda pirojektii keenya immoo dhufnee fakkeenyaaf pirojektii keenya deeskitooppii kireet gochuu barbaada. Eessa dhufaa deeskitooppii keessa nan seenaa fooldara fi kanaa booda fooldara tokko raayit kilik goonee niw fooldar. Kanaa booda fooldara kana immoo YTL jedhamu intara goonu as keessatti dhufnee kireet goonaa jechuudha. Kanis biratiin booda CMD jedhaan command prompt akkanaa banuuf jechuudha. Sanaa booda kompoo kana maqaa kan composer create project Laravel / Laravel jennee maal goona LMS jedhama. IMS jechuun inventory management system jedhee enter godha jechuudha. Steepii jalqabaa Laraveeliin karaa ittiin feenuudha. Yookaan immoo karaa kanaanis fe'uu dandeenya. Isa kana steepii instaaleeshinii asirra jiru kanaanis fe'uu dandeenya jechuudha. Karaa filatamaan karaa nuti toleen feenaa jechuudha. Walumatti dhufee Laraveelii keessatti wantoota starter kit illee fayyadamnee waan baay'ee isaa fe'uu dandeenya. Amma akka intarneetii keenya irratti hundaa'ee Laraveelii meeqa nuuf 12 nuuf install godhaa jechuudha. Yoo ilaaltan 12.12 fe'aa jira jechuudha Laraveelii. Laraveelii paakeejiin keenya PHP keenyas dirqama cheeggachuu qabna. PHP jechuun inni immoo PHP eessaa argannaa zaampii yoo feene wantoota barbaachisan
guutuusaa argannaa jechuudha. Zaam yookiin waa hundasaa Apache Friends irra jira. Achirra daawunlood goonii hundasaa argachuu dandeenya. For Windows kan jedhu daawunloodii keessa seennee isaan kan fakkeenyaaf Windows gaafa kilik goonu installation step isaa maal akka ofirraa qabu waa hundasaa argisiisaa jechuudha. Kanaaf karaa sanii daawunlood gochuu dandeenya jechuudha. Zaambiin erga feenee booda. Inni taanee jiru immoo inni erga isa feenee kan itti taanee jiru koodii diitarii tokko qabaachuu qabna. Minimum jechuudha. Koodii diitarii nu barbaachisa. Karaa ittiin goonu. Koodii diitarii jechuudha. VS koodii fe'uu qabna kompiitara keenyarraa. VS koodii jechuun VS koodiin kun kan Microsoftiti firiidha. AI enablediidha. Ofiisaatii fi AI enablediidha. AI'n irratti hojjetee jira jechuudha. Gaafa ofiin goonu koodii latest isaa daawunlood gaafa goone AI qaba ofiisaatii kood completionii waan baay'ee isaa nu gargaaraa deemu waan ta'eef isa sana fayyadamnaa jechuudha. Amma kan VS koodii qaba. VS koodii naan qaba isin fe'uu qabdu jechuudha. VS koodii diitarii keessa fe'achuu qabdu. Erga inni dhumee booda jechuun install ta'ee erga fixee paakeejoota barbaachisu erga fixee booda maaliin bannu VS koodii diitariidhaan banneedha jechuudha. VS koodii install gochuun baay'ee salphaadha. Karaa salphaan daawunlooditti goonee next maan seenaa fidnaa jechuudha. Isaanii ulfaatudha. Waa tokko konseptii qabu jechuudha. Isa fe'uun irraa konseptii qabu. Zaambii fe'uunis loojikii wayii ta'uu qabu jechuudha. Kun seetaapota nu barbaachisan karaa itti walitti qabannudha jechuudha. Hamma tokko immoo piroojeektii keenya hojjechuuf deemnu kana maaliif nu barbaachisa kan jedhu haayilaayitii isaa haalaan. Jalqaba duraa piroojeektii nuti hojjechuu deemnu inventory management systemii Laravel'dhaani. Yoo warri konseptii Laravel'ii qabdan bira darbuu dandeessu garuu advaansed fiichariitti laalla waan ta'eef inventory management kanarratti maal laallaa software application used to track product manage stock level and monitor inventory transaction such as purchase and sale kana manage karaa ittiin goonudha. Objektiiviin tutoriaalii kanaa yookaan viidiyoo kanaa builder inventory system using Laravel'dha. Akkasuma full stack fayyadamna. Maal fayyadamnee bileedii fayyadamnee jechuudha. Understand database design akkasuma business logic fi wantoota barbaachisan model view controllerii workflow keenya maal fakkaata user jira route controller model jennee teknooloojii nuti fayyadamnu isaan kanneen user irratti kana kalachuu dandeenya. Email irratti maal kan jedhu keessa buunee bal'inaan laalaa deemnaa jechuudha. Hanga saniif amma maal goonu seetaappii keenya installaa goonu jalqaba irratti. Seetaappii finnee booda maalaan godhaa dhiifama. CD2 IMS jennee isa kan rootiin jedhaan VS koodiidhaan banaa jechuudha. Short koodiidha kuni gaafsan VS koodiidhaan nuuf banaa jechuudha. Kun amma piroojeektii guutuu kan Laravel'ti jechuudha. Isa kana godhuudhaaf control escape tuqnee terminaalii banachuu dandeenya yookaan terminaal kan jedhu asirratti arginee banamna. Sanaafuu PHP artisan server kun jechuun piroojeektii keenya karaa ittiin plan goonu jechuudha. PHP artisan server jechuun karaa jechuudha. Piroojeektii keenya raan gochaa jirra. Meeshaan raan jedhaa poortii isaa lookaal hostii 8,000 poortii isaa qabatu jechuudha. Sana gaafa ban browseriidhaan yoo kana browserii keenya nuti qabnuun fideetti argisiisa. Kun Laravel 12 seeraan kan ta'e nuti fe'amee jira jechuudha. Isa kana booda fakkeenyaaf ishee kana jijjiiruu barbaan eessaa dhufti kan jedhu yoo ilaaluu barbaanne nuti jalqaba duraa view keessa resource keessa seenee view keessa immoo welcome kan jedhu kana jira. Welcome kan jedhu landing karaa AI fayyadamuu barbaadda asumaan steppiin kuni karaa AI ittiin hojjetu keessaa tokko maalinni ofitti ilaallaa generate code kan jettu jira. Ofiisaatii koodii generate nu godhaa kennu ishee kan ilaallaa generate code kan jettu fida.
Isa sanarratti buunee koodii nama gochuu dandeenyu jechuudha. Ishee kanatti liphuun yeroo tokko sanaan booda landing page nafuun jira. Landing page without limit copy inject waan ta'eef landing page about inventory landing page uumin jedhee kanaafuu dhimma landing page bareeda isaan uumaa jechuudha. Kan inventory management irratti nuti wajjin daataa sisiiriis ta'e uumaa sanaan booda eessa dhufnaa koodiitiin gaafa inni fidu mallattoo tiikii tokko dhufa tiikoon yeroo tokko tiikoon ishee kan seef goon namoota seef godheedhaa gaafa inni feepeejii keenya siisan galii gaafireeshu godhu laandingi peejii keenya dismiin godha jechuudha. Ilaanta laandingi peejii baay'ee bareeda koodii waraqaan barreessanii sa'aatii dheeraa nuuf haa fudhatu ofiisaatiin maakroo daqiiqaa xiqqaa keessatti waan konseptii nuti qabnu hunda isaa walitti dhahee inventory management system easy and maal kan jedhu nuuf uumaa jechuudha. Kun akkamitti dispilay ta'ee weelkaam irraa isa qofa osoo hin taane raawwatii bira dhufnaa raawwatii keessaa immoo raawwatis kan jedhu web.com kan jedhu web.php kan jedhu kanarraa daataa keenya fidaa jira jechuudha. Isa kana isheen tunam weelkaam kan jettu ishee kana dubbisaa jirti view weelkaam jedhu dubbisaa jirti jechuudha. Amma nuti baay'inaan kan laallu amma maalinni asirratti jalqaba duraa yeroo inventory haasofnu teebiloota keenya yookaan iskeemaa keenya beekuu qabna. Iskeemaan nuti tokkoffaa irratti qabnu maalinni kaataagorii qaba. Iskeemaa nuti beekuu qabnu iskeemaan keenya jalqabaa maalinni iskeemaan keenya tokkoffaan teebiliin jechuudha. Kaataagorii lammaffaa irratti immoo piroodaaktiidha. Sappilaayariin jiraachuu qabu. Sappilaayar sadaffaa irratti piroodaaktiidha. Afuraffaa irratti istookiidha. Istook jechuun istookiin inventorii jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo shanaffaa irratti dhiyeessanii qabna. Ja'affaa irratti amma isaan kanneen karaa ittiin maneej gochuu dandeenyu kaataagoriin jira sappilaayarii piroodaaktii inventorii nu barbaachisa. Jennee isaan kan manaa hojjennu wantoota baay'ee isaa addaan caccabsaa deemuu dandeenya. Fakkeenyaaf kaataagorii yoo jenne maal qaba? Neemii qaba. Egaa sappilaayariin immoo odeeffannoo qaba. Neemii qaba. Akkasuma immoo imeelii qaba. Imeelii namaa sappilaayariif dhaabbata dhiyeessu sanii qabachuu dandeenya. Foon nambarii kontaakta isaan qabaachuu dandeenya jechuudha. Piroodaaktiin immoo waan baay'ee qaba. Neemii qaba. Raayisii qaba. Quantitii jira. Quantitii ta'anii immoo maaltu jira? Kaataagorii adii jira. Kaataagorii qaba. Laayar adii qaba. Jira. Sana booda immoo staatasii jira. Jechuun istookiin inamiidha isheen kun dhiinaawwatii ta'uu dandeessi inamni fayyadamuu dandeenya jechuudha. Istookiin immoo maalinni seelsii baay'ee parcheesii isaan kanneen ta'uu danda'a jechuudha. Isa kan warra diteelii karaa kan irra ta'een maal deemaa jechuudha. Kun iskeemaa keenya jenereet goosinu. Ishee kana amma akkuma jirtu duroon qabee kamatti koppii godheen ishee mallattoota argatanii riiraayitii waan jedheeni giifnii iskeema diteelii biloo jedhee ishee kan itti godha zan deebisee nu barreessaa jechuudha. Ishee kan iskeema diteelii yoo ilaaltan akkasiin nu barreessu hundasaa wantu isaa nu barreesseera jechuudha. Sana booda tiigoona isheen kanneen akka
konseptii tokkotti fudhannee maal goona iskiimaa godhannaa jechuudha. Yaameelii manaa taa'uuti ishee kana erga finnee booda raawutii keessaa gara gadiin gadda biraaf iddoo kanatti baaseen seef godhaa jechuudha. Inni kun bakka ammaaf nuuf akka daataa taayipii qabaa iskiimaa waa hundasaa jenereetii godhe jira. Amma nuti kan barbaannu maalinni jalqaba biraan erga piroojeektii keenya raangoon booda asitti dhufnee tokko kan nuti barbaannu iskiimaa jenereetii gochuudha. Iskiimaa karaa gurguddaa lamaan jenereetii tokko yeroo moodeelii wal qixxeetu gochuu danda'u. Inni jedhee migrations na hojjedhu jechuudha. Isa kana yoo ilaallan maal goona as dhufnee daatabeesii bira dhannaa daatabeesii keessa migration kan jedhu as keessa kaataagorii kan jedhu as dhufa ishee kanatti waan daballaa deemee dhufa daballaa ofiin guutaa waan ta'eef nuti nu jennu waan xiqqaadha. Ammas daballee HPRT san sappilaayeriis gurguraa jechuudha. Jennee sappilaayerii keenya illee argoona sanaan booda sappilaayeriin maal qaba ishee kana bira dhufnaa asitti dhufnee neemii qaba yoo diskiripshinii qabaate kontaaktii dhufuu qabaachuudha isaan kana iddoonii seef goonaa jechuudha. Inni baanee jiru akka iskiimaa keenyatti maalidha piroodaaktiidha. Product keenya jechuudha. Sosan deemnee maal godhatti moodeelii wajjin namaa jiraachuudhaan toroo daafta jedhamu inta goona product keenya itti mul'atu sudhufeen maaliin godhaa mantenaaf iddoo kanatti dhufeen inta argaa hongoo fida tuman dabalatu kennaa fi faayilis akkata waliin supply warranty relationship hunda isaanii hojjetu olaantanan ofiisaatii AI level kan ta'e irraa Then save goone kan biraa amount barbaachisu jechuudha. Save goone maal jira neemii qaba description qaba price qaba category or kan itti barbaadu tokko image maalinni akka isaa godhu kunnitti kenniifi product image ishee kana save goona jechuudha. Save goona Ittaan sinimmoo kan nuti barbaanne maalinni isaan kanarratti illee istookii nu barbaachisa. Istook. Asitti deebiin moodeeliin istook. Maalinni sun gaafa godhu maalinni beekumsi istook irratti nu barbaachisa. Tokko product rejiin jira quantity product difference qaba. Isaan quantity raabaa ta'ee garuu staatusii ta'ee jiraachuu mala maalidha stookii stook aawutii staatus stook aawutii isaan kan dabaluu kan jechuudha. Oo akka inni illee kaa'uu dandeenyu inni godhee ragaadha inni godhee jechuudha. Namni kata stringation kan Chigan Erodo Pada, status is what Chirakinis of Contact, Satan Stoki Tama, more until Mafumal Tigra, usually Bajra one tree, usually the Gavan, whatever Viva, Zan the Gumi Voda, Garamdino, Gara, Satan, environment teaching, data teaching, generate is correct service in adjective. Commenting on SQLite or something, SQL, database cleaning, inventory, document data, assorting, routine, usually looked up, assorting, database local for the irrigation needed, manipulating, zamping, zamta agrachusa, children, zamping, hojjechaa jira. Sanaa booda PHP isaan migrate jedhuun daatabeezii kana uumuu barbaadaa jedha dhiyeessuu jedhamu. Sanaa booda daatabeezii migreeshinii walumaa qabanii jechuudha.
keenyas xumure wanti nuti hojjenne maalinni waan gurguddaa afur sadii hojjenne. Jalqaba dura siitaatti fe'amee irraa pirojektii keenya rangoonee maagireeshinii ilaalleerraa jechuudha. Kun daataabeesii iskeemaa keenya xumurreerraa jechuudha. Yoo nu barbaachise dabalaa deemna akkuma jireenya akkuma isaa hojii isaatti dabalaa deemnaa jechuudha. Amma isa sana minimaalii godhuutiin jalqaba wanti hojjennu maalinni yeroo koodii hojjechuuf deemnu jalqaba duraa pirojektii keenya foolder istiraakcharii seeraan beekuu qabna. Foolder istiraakcharii jechuun eessa ta'a koodii kan jedhu hubachuu qabna. Jalqaba duraa HTTP jechuun iddoo loojikiitti hojjennuudha. Kontiroolariin keenyaas isa moodeelii as keessa jira. Akkasuma kontiroolariin aappii keessatti wanni hundi isaa biizines loojikii guutuu isaa kan hojjennu aappii keessatti. Maaliif moodeliinis kontiroolariinis miidilweeriinis sappoortariin heelpariin hundi isaanii aappii keessa ta'uu jechuudha. Kanaaf aappiin more heart of our system jechuudha. Fireemworkii Laaraveelii keessatti hidda inni. Kanaaf amma nuti kan barbaannu kontiroolarii tokko kireetaa goona. Fakkeenyaaf PHP artisan jennee kontiroolarii yeroo kireet goonu akkamitti kireet goona PHP artisan create controller jennaani maqaa controlleriitiin kategorii controller kategorii control jennee enter. Kanaafuu kategorii controllerii as keessa fidee nuufa jechuudha. Kategorii controllerii sana shirtaan yeroo tokko badaabeefi kategorii asitti fakkeenyaaf indeeksi jedhee barreessa koomentii asitti naa barreessa fidee ofuma isaatiin barreessa. Kanaaf booda akkasumas kireetii yoo jedhee kan kireetii nu barreessa kireetii. AI ofii isaatiitti nu danda'aa jechuudha. Taabii tokko fudhatanii keenya yeroo baratan keessa hin jiru baay'ee salphaadha dandeettii namni fayyadamu jiru. Asitti dhufnee keenya kun kategorii liistii argachuu yoo barbaanne asitti dhufee kategorii kan beektu sheetaan ofumaa abdeetu godhamee dhufee ilaalle sheetaan akkas godhee jedhu jennee nuti arrama fi qofaa jechuudha. Kana booda sheetaan ammoo kategorii moodeelii keenya impoorti goosisuu dhufnee kategorii moodeelii impoorti godhe jenna. Iddoo kanatti moodeelii fi fayyadamaa jechuudha. Sheetaan ilaaltan kategorii moodeelii fayyadamaa jechuudha. Seef goonaan taasise immoo kireet irratti wantoonni barbaachisu as dhufeen wantoonni godha stooriidha. Wantoonni barbaachisu foormis ofii isaatii jenereetamuu godha waan ta'eef nuti kan nurraa eegama maalinni itti fayyadamuu qofa. Ediitii bifa kanaan jenereetamuu godha. Kategorii raafidee abdeetii bishoo kanaa haala salphaa ta'e jenereetamuu godha. Taabii tokko qofaa jechuudha. Ediitarii fayyadamnee taabii haala salphaa ta'e piroojeektii. Amma koodii oduu dur barreessinee waan baay'ee sa'aatii ilaalaa fudhatudha. Wantoonni baay'inaan inni distribuutii dileet kanaatti jiran. Haaluma salphaa ta'een haala mijeessee koodii hundi isaa fide. Kunis kategorii moodeelii kontiroolarii xumurreerraa jechuudha. Kan nu afaan deemnee kanaa booda wanti nuuf maalinni fooldara kategorii jettu uumuudha deemnee iddoo kanatti fooldara kategorii jettu viyuu keessa seenuu fooldara kategorii jettu tokko haa uumnu. Resource view asitti right click fooldara kategorii jettu. Fooldara kategorii jettu keessatti jalqaba duraa maal uumna index.blade php itti aansinee immoo create blade.php kiradiisaa jechuudha. Sana booda edit.blade.php itti aansinee show inni barreessuu dandeenya sheekan show more
waan na barbaachisu baay'een qabu waan ta'eef indeeksii irratti maal goona jenereet gochuun ishee kan using jennee HTML by using title category or bifa kanaan nuuf qindeessaa jechuudha. Ishee kan seevaa godhuti erga sabboonii godhu garam deemaa gara raawutii bira dhufu. Raawut weebii bira dhufu weebii keenya immoo raawutii jedhamni riisoorsiin fayyadamnu amma riisoorsiin fayyadamnu maal goona riisoorsii fayyadamnu salphaa garuu amma teekinooloojii kana irratti riisoorsiin fayyadamnu or akkas gochuu dandeenya lama salphaa statement category x asitti raawutii kan riisoorsii kan fayyadamnu raawut get create kanaan gahinna ammoo hunda isaa create godheeraa haga dileetii nuti maal goonu ishee kan irraa kaafu ishee asii hagasii hin barbaachiftu nama waan biroosiifti dileet goonee gara deebiin asitti maal yeessuu ishee fayyadamu yoo ta'e asirratti olbaafnaa siif goona ammoo gaafa nas dhufee kaataagooriis sarchi godhu maallaa fida indeeksii dhaabda. Indeeksii keenya immoo ol kaataagorii irraa listii. Kanaaf asirratti dhufnee biroozarii irratti biroozarii sana irratti kanaan baraan goone yoo ta'e slaash qaayyoon peestii godhe maallaa fida cheekaa goone kaataagorii listii nu fida jechuudha. Amma isa kana aadii isa sumanaa qopheessan. Aadiin waan salphaadha waan ta'eef asii kaataagorii kireet kan jettu jira isheetan dizaayin godhina dizaayin foormii kireet kanaafuu foormii ishee beekaa iskeemaa keenya beekaa waan ta'eef neemii fi yoo baay'ate diskiripshiniitti dabalaa sanaan booda kan inni godhaa seef godhe seef amma gaafan kireetii kanatti bu'u daareetti maal fidaa ishee kan nu fideeraa jechuudha. Fakkeenyaaf kaataagorii neemii nu fideeraa kaataagorii neemii elektirooniksii yoo ta'e elektirooniksii jennee seef goona ishee kan kireet hiriiruu qabaate nutti agarsiisaa yoo sirrii ta'e bira darbaa jechuudha. Amma fiilabiliin guunnee wanta moodeelii irratti hiriiriisuun nu mudachuu danda'a. Hiriirisaa check goonee hiriirii fiksi gochuun baay'ee salphaadha jechuudha karaa hiriiriitti jechuudha. So we can manage it every by simple AI. AI addaa otoo hin barbaadiin kan maseetaa irra jiru haala salphaatti manee gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf neemii qofa qabaa kan neemii keenya kaataagorii indeeksitti deemsa isaan kan amma kan nu hafu isa kana cheekaa goon kaataagorii sana bira deemnee teeknii kaataagorii jechuun moodeelii sana biratti fiilabilii haa ta'u. Moodeelii kaataagorii moodeelii maal jedhaa kan inni nuti jennetti ishee asii kana inni kun hiriiricha maaliif kana bira dhufnee maal argannee waggaa poostidha CRS fudhatanidha miitiraatiin foorm foolnee wanne ishee kana moodeelii keenya irratti deemnu moodel kaataagorii sana booda fiilabilii adda goonu neemii kana erga goonu
booda asitti deebinee koodii keenya baakkoodhaan kireet galmeesseeraa jechuudha. Elektirooniksii maaliin godhaa ispiilabiliitiin kennamee waan ta'eef inni xumuruu danda'u. Elektirooniksii akkasuma immoo maaltu jira kompiitara kaataagorii inni qabu irraa file close traditional close jechuu dandeenya. Closes kanaan booda asitti dhufnee more waan barbaanne jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf close say create gaafa kireetitti bu'u kireetii tokko kireeditii kun jenneera jechuudha. Amma kan nu akkuma inni aksesariiwwan jiran wantoota garaagaraa kaataagorii keenya irratti kaa'uu dandeenya. Isheen kun bittiin dhooftudha. Haala kanaan kan hojjennu kun. Amma nuti maal barbaanna adimiin teempileetii wayii intigireetitti gochuu barbaanna. Akkamitti intigireetitti goona as dhufna jalqaba duraa kun dinqumii nu barbaachisu kiliiraa godhu sirna guutuu isaa kiliiraa godhu sana booda ishee kanas bilibtaa deebisu. Sadannaa riisoorsii bira dhannee viyuu bira dhufnee raayit kilik kompoonentii isa keessatti immoo maaltu jira faayila tokko layout jedhu sanaa booda ishee kana darbee generate sample admin template with side name edit name or name side part inventory management could use slots jennaan jechuudha. Sana booda ishee kan ofuma isaatiin jenereetii godhaati. Tempileetii saayida meenuu waan jiru hunda saayida kan uumee booda meen fankishinii keenya irratti maal akka fakkaatu slootii akkamitti akka fayyadamu hundasaa nutti argisiisa. Kanaa booda maaliin godhaa sitti dhufee kan godhaa cheek goonee irra deemuu dandeenya. Kanaa booda maal goona kaataagorii keenya kan irra dhufnee fakkeenyaaf kireet kaataagoriin sun itti biraa turee bifa isaa jijjiirraa kireet kaataagorii yeroo silaatu x out booda safaan inni barbaachifamu tekstii layout fayyadamuu barbaanne saayida biraalee seeqaa godhuutii ishee kan irra godhu kaatu ilaalaa ishee kan bifa kanaan adimiinteelijentii maal akka fakkaatu ofumaa isaatii haala barbaaduu himaa jechuudha. Kanaa booda maal goona tekstii layout keenya fayyadamuu booda ishee kan foormiitu barreessinaa jechuudha. Class management hunda isaan fayyadamu class kaardii fayyadamne kaardii fayyadamee isaan ergas keenya booda fakkeenyaaf injifannu jechuudha. Seeraan amma bifa addaan ishee kan foormii kanaaf bocamee nutti jechuudha. Kaardii bootstraappii fayyadamne jechuudha. Tailwind CSS fayyadamne akka bootstraappii fayyadamu itti himuu dandeenya. Tailwind fayyadamu staatik seeraa tailwind fayyadamu itti himna. Ammaaf garuu inni kun akkas goonee koomenti goonee tailwind jijjiirii jechuudha. Salpha AI irratti salphaadha. Maal goona tailwind akka fayyadamu wind CSS fayyadamu itti himna.
dhufanii irratti fayyadamu isaatti himna jechuudha. Aardii kana maal jedhama? Kaaroot. Shirka morguutti istiraapis akka fayyadamu jechuu danda'u keessatti dhufanii shirkaan asii tokko asii dhufnaa filan with respond to use with a CD over the line in the accommodation to and works with the visually effect with straps in the capofi for the gesture. She traveled with the page. We were is a kind of possibility now going to regenerate the power was good. Kanaafuu dhagaa bootstraappii fayyadamanuu exact bootstraappiidhaan jenereetii godhaan jechuudha. Bifa salphaa ta'een jenereetii godhaa. ChatGPT biraan barbaadu ofiimaa isaatii VS koodiin ofiisaa jenereetii godhaa jechuudha. Waan barbaadan hunda bitamuu beeksisa. Nuti eegnee tiik gochuudha mata waan koomandii barreessuu danda'uudha. Gaafa nuti waan barreessine san deebisnee sanaaf jechuudha. Jechiinsa ifa kana malee jiru godhaa jechuudha. Sana booda foormii keenyaa kan immoo hin barreessine. Itti dhufuu maal goonaa meeshaa kilaasii arginu. Kanaaf kilaas yookiin jiraatu kilaas beekni kun jechaa kaataagorii biratanii mul'atanidha. Sanaan booda isheetan immoo gadi baasii kun maal jedhama? Isheetan bira kun kilaasii fayyadu jedhama. Primary then attribute and key margin therapy such as abstract so going that was a goal should presentation very based structure and what effectively categorizing margin access raise will be the political is an category guarantee listii sirreessuun haaluma salphaa ta'een sirreessuun dhiyeessadhannaa indeeksii biradhannaa indeeksii keenyarraa kan sirreessinaa isheen kun jirtiin asii ol warra jirru itti kaasuu salphaawwatii fayyadamaa jala kananis agar TV ibsaluutti fayyadamaa Reaching gaafa dhufeessoo adiin kennitii leeyaatti fayyadamu galaa jechuudha. Haaluma salphaa ta'e akkamiin fayyadamu goomeerraa jechuudha. Amma kaataagorii fayyadamu immoo gara ishee sanaatii jijjiiruu yoo barbaade kan goomee jijjiirraa jalqabaadhaa dhiyeessadhannaa leeyaatti birannaa dhiyaawwata keenya biraa immoo ishee kana saayid baar kan jettu gara kaataagorii kan jettu isheen tun jirti. Ishee tana maal godhama bareeddi jira. Raawwat jedhan gaafa itti dhufnu kaataagorii kan jettu mufti riflekshinii ishee kaataagorii jettu kan gaafa filigoo kaataagoriidoota inni kan jettu fidaa jechuudha. Inni biraa amma kan yoo maalinni sibilaa jedha. Isa kana inni editii waan godhamu maal fidaa iddoo duwwaanaa ishee sanis maal goonaa editii biradhaan editii kan jedhamna waan ta'eef isaan yes x layer out isaan edit generate godhe
tiiggoonii beeksifni mul'ata. Tiiggoonii seeggoonii jechuudha. Isheen jechuudha. Exactaa waan nuti qabnu fidee agarru ba'a jechuudha. Kana booda ishee kana maal goona kaardittaa jechuudha. Kaardii darii kana booda seesaa godhuti ishee kanas kaardii darii seesaa baatanii jechuudha. Bifa kanaan mul'isa jechuudha. Waandeetii kanas kilaasii ittiin piraayimari irraa warreen giddaatti warreen waan irraa jechuudha. Abdeetti elektirooniksii abdeetiin biraa abdeetiin biraa jechuudha. Bifoon salphaatiin elektirooniksii abdeetta. Diskiripshinii hin qabnee fi ishee kan immoo raafamuu jechuudha. Haaluma salphaa ta'een waan barbaannu hojjechuu dandeenya jira jechuudha. Inni itti aanee jiru kaataagorii dhimmoota irraa inni itti aanee immoo sapilaayarii bifuma kanaan jenereet goota. Sapilaayarii uumuu barbaannu gosa dhibba suphinaa elektiriik new goona new folder suppliers goona. Isaan kunis waa sadii qabu tokko jedhama bileed kun dirqama bileed jechuudha. Itti aansinee details kanaafudha indeeksii godhatanii iskiriina sapilaayarii yoo ta'in baay'ee itti salphata. Fakkeenyaaf iskiriina sapilaayarii kamii ishee kan bira dhufu. Iskiriina sapilaayarii jechuun ishee kan akkuma jedhu kooppii goonee maal goonaa foormii kanaan fayyadamu. Asitti dhufanii supplier kenyatti jirti tireeta kan bira dhufnaa asitti dhufanii iskiriina geeffame baay'ee akka inni ta'a jedhee akka barbaade inni eksilaatti fayyadamu. Kanaafuu automaatikatti jenereetuma godhee mul'ata jechuudha. Isa kana tiiggoodhu bichaadha hojiin keenya asitti dhufe tiiggoodhu. Sanaa booda ishee kanas indeeksii kanas akkas goonee beeksifnu this schema give me jennaan list of suppliers using X jennee isna waliin targoomna nuu fidaa jechuudha. Haaluma salphaa ta'een jenereetii godha. Isaan goona ETT speakuma kan jechuudha. Kan tureetii sana kennamee fi diriitti adeemu jechuudha. Sakaan kan biratti kan ETT koppii goone tureetii koppii goone ETT koppii goone asitti Sanarroota ofumaa isaatii jijjiiree deebisaa jechuudha. Erga isa inni booda ofitti mallattannaa tiiggachuudha. Sapilaayarii jechuudha. Sanarroota yoo jechuun isaan
air controller boda controller ini yang continue itu nah itu seperti ini marguna di sini ini pungkuk di bawah seperti setelah itu nah boda cerita di sini dalam kombo nanti itu mana cerita dari itu ini berangkat so amalnya story ada di sini kamu enggak di sini kamu semua sebelumnya itu kamu racing kamu modeling untuk terkonfirma dan saya belum seru hasil tim itu juga saya ini tidak masih bodoh gitu keyboarding resume kalau kami itu bukan nanti mungkin bagi semua dekat dapat after completion from the period ini kudu sampai sampai itu nama konsultasi kemudian kudu warna tahu sebetulnya setelah sekarang copy gue folder itu pakai supplier setelah itu kita mulai itu kita cuma list nah udah ini user decided to as a telephone atau telephone setelah itu control dari itu itu Aspirasinya yang harus diganti kan, harus di terbacanya asetnya harus termas menembut mau tidak sesuai. Mari besok menembut, silakan mau lara layout ini layout ini setelah tanda pikir setelah itu lara sesuai itu produk setelah silakan Roma House supplier index Roma beauty system penetration Roma dan berapa supplier itu insuk supplier yang apa cerita nasab kemarin cerita supplier penetration index index itu cerita kelasi kan teknologi ini kita tinggal itu so teknologi itu tak ada walaupun teknologi itu tak ada sama orang kreatif semua tidak boleh pentingnya ada teknologi kita kreatif misalnya orang kesimpulan itu kan yang boleh berpikir lo tinggi ini barang terbajuan di semua sebut suppliers itu kita supplier ini suppliers besi kalau
gosoota akkasii jedhama. Indeeksii fayyadamanii kaasuu seeks wantoota beeksisni exact kan inni fidan aadaa yookiin gara tireetitti deemaa jechuudha. Seera namaa lafa godhaa loota indiin godha. Supplier story. Suppliers story kan jechuudha jirudha. Nuti nyaanni qabnu tireetii keessaa supplier. Shiroma formii kana qaban formii kan supplieriin oomishaati. Ishee deemuun supplierii aada gochuu heerri sabaate fiksii doonaa fiilabiliin guunne immoo supplieriifis dabnu safe work safe fiilabilii waan hin bultanii kudura saafanii nu galcheedha jechuudha supplieroota jira. Naafuu daadhi goonee fakkeenyaaf FSS info supplierii aada goonaa jechuudha. Load bifa kanaan galmeessaa deemna hunda isaanii supplierii dhaamsinee immoo productis bifuma kanaan galmeessaa deemna. Hunduma isaaniitu haala salphaa ta'een galmeessaa daataa keenya maneejjichaa deemnaa jechuudha. Yoo gaaffii qabaattan warroonni review teekifaa taatan subscribe gochuun qabaadha. Dagatina akkasuma yoo gaaffii qabaattan immoo comment irratti naaf barreessuu hin dagatinaa.